Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Yaa Waaqayyo, ati waan hundumaa ni jijjirta, ni dabarsita. Ofii keetii garuu bara baraan mootee jiraatta. Kan akka keetii tokkollee hin jiru. Faarsaa 202 lakkoomsa 27. Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaatti tun ta'in akka baay'ina araara isaatiif jaalala isaatiitti nu eegee nu tiksee bara 2017 bara qulqulluu Maatewos irraatii bara 2018 bara qulqulluu Maarqositti akka ceenuudhaaf jala bultii isaatiin waan nu ga'eef galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa dhimma bara haaraa kana ilaalchisee barumsa gabaabaa waliin baran keessumatti immoo waa'ee ji'a qaammee. Isa dura garuu barri lamatu jiru. Barri lama jiran kun tokko bara uumaa fi inni lammaffaan bara uumamaa jedhamanii beekamu. Barri uumaa inni jedhamu jalqabas xumuras kan hin qabne, alfaa omeegaa kan daangaa hin qabne, hundumaa dabarsee bara baraan kan jiraatu. Kan lammataa bara uumamaati. Barri uumamaa immoo daangaa qaba. Amma Waaqayyoo isaaniin muretti kan jiraatan. Barri uumamaa kan jedhamu kun immoo bakka sadiitti qoodama. Bara uumama ergamootaa 2, bara uumama dhala namaa 3, bara bineensota caakkaa fi horii manaa. Barri qulqulloota ergamoota Waaqayyoo kan jedhaman kun utuu hin du'in bara jiraachuu isaanii kan ibsu. Hamma Waaqayyo isaaniin murteessetti. 2, bara dhala namaa. Barri dhala namaa biyya lafaa kanarra yeroo murtaa'eef amma Waaqayyo isaan muretti edda jiraate booda du'ee awwaalamaa. Du'a keessaa immoo ka'ee bara baraan kan jiraatu waan ta'eef bara dhala namaatti inni lammaffaan. Inni sadaffaan bara bineensota caakkaatii fi horii manaa. Isaan kun immoo amma Waaqayyo isaaniin mure erga jiraatanii booda achumaan du'anii hafu. Barri inni jedhamu kun wangeelota arfan warra barreessaniidhaan mogga'ee jira. Isaanis bara Maatewos, bara Maarqos, bara Luqaas, bara Yohaannis jedhee caafamee jira. Barri kun kan inni argamuu danda'u immoo barri Addaamitti murame 5,500 fi barri kakuu haaraa keessatti bara araaraa jedhame walitti eedamee afuriif gaafa qoodamu kan irraa hafe sanatu maqaa warra wangeelota kanaa ta'aa jechaadha. Egaa waggaan tokko ji'a 13 qaba. Waggaan tokko ji'a 13 qaba. Guyyaatti gaafa deebifnu immoo guyyaa 365 qaba jechaadha. Kunis akkamittiin taa'ettanii fulbaanarraa kaasee hanga agayyaatti 30 baay'isu 12 360. Isheen shanii qaammeedha. Isheen shanii qaammeedha. Qaammeen egaa akka lakkoomsa warra Itoophiyaatti ji'a 13ffaa jedhamteeti waamamti. Qaammeemtu kun immoo bara qulqulluu Luqaas irraatii gara bara qulqulluu Yohaannis abbaa wangeelaatti gaafa ceetu 6 taati. Maaliif 6 taati jechuu dandeenya. Egaa waa'ee qaammee kanaa qaammee jechuun dabalata yookaan tirfii kan ta'e jechaadha. Maaliif jennaan waggaan tokko guyyaa 360 qaba jenneerra yeroo 30dhaaf qoodamu 12 ga'ee 365 qaba jenneerra 12f gaafa 30 gaafa 12f qoodnu 360 12f gaafa qoodnu 30 ga'ee 5 lafatti hafa waan ta'eef achumaan kan hubatamuu qabu Paagumeen kan isheen argamuu dandeessu waggaan tokko gaa 365 qaba jenneerra. Sa'aatii 6f keekiroosii 15 qabdi. Waggaan tokko egaa ji'aan 13 jenneerra qaamee dabalatee maaliif 6 taati kan jedhu sanatti gaafa deebinu waggaan tokko guyyaa 365f sa'aatii 6 fi keekiroosii 15 qabdi. Sa'aatii 6 sana afuriif gaafa baay'ifnu sa'a 24 ta'a.
Sa'a 24 jechuun immoo maal jechuudha? Guyyaa tokkochaadha. Kanaafuu wangeelota arfan sun keessatti gaafa Luqaas irraati Yohaannis ceesu waggaa 4 keessatti al tokko ishee sa'aatii 6 sanatti dambarameetu maal taate jechaadha? Guyyaa ishee Phaagumeen akka isheen 6 taatu ta'a jechaadha. Lakkoomsi baraadhaa sadarkaa addunyaa irratti baay'eetu jira. Kan Gorgoriyoos jira, kan Demeexiroos jira, kan Juuliyaas Qeesaar jedhamu jira, kan warra Arabaa jira, kan warra Ayihudootaa jira, baay'eetu jira. Egaa garaagartummaan kan isaaniif kan keenyaadha waa baay'eetu jira. Waggaa keessatti 7, ji'a keessatti 8, guyyaatti 11tu garaagartummaa jira. Maal akkamittiin jechuu dandeessu? Isaan sun yeroo garaagaraadhaa falmii garaagaraa gaggeessaa turaniiru. Fakkeenyaaf akka kan keenyaa kan isaanii ol qixa miti. Fakkeenyaaf Yekkaateetiin yookaan Guraandhala 28 fudhatu. Ji'a 7 immoo Bitootessaatii hanga Fulbaanaatti kan jiru immoo 31 godhanii lakkaa'atu. Ji'a Onkololessaatii hanga Amajjiitti immoo 30 godhanii eda'atanii 365 taasisu. Kan isaanii egaa kan Guraandhalaa hirruudha. Sakaanitti immoo daddabalanii tilmaama mataa isaanii godha jechuudha. Keenya garuu maalirraati kan argame ennaa jettanii waggaan tokko lafti biiftutti gaafa naannoftu meeqa ishee fudhata? Guyyaa 365 sa'aatii 6 fi keekiroosii 15 fudhata. Kana abbootiin keenya kan isaan eeda'anii guyyaatti deebisanii ji'oota 12 immoo kan isaan jedhan asirra dhaabatan jechaadha. Irransi ni deebi'a. Abbootiin keenya lafti biiftutti uggaa orbiitii isheerra naannoftu meeqa ishee fudhata? Lakkoomsa biiftuudhaani 300 guyyaa 365 sa'aatii 6 fi keekiroosa 15 kanatu eeda'amee gargar hidhamee kan ji'a 12 30 kan qaammee immoo 5 bara qulqulluu Yohaannis immoo 6 ta'ee jechaadha. Beektu laata? Egaa waa'ee qaammeedhaa lakkoomsaa kana yoon jedhe qaammeen fakkeenya maaliiti? Qaammeen kun fakkeenya dhufaatii gooftaa keenyaati. Qaammeen fakkeenya dhufaatii gooftaa keenyaati. Sababi isaa maaliif jennaan amma qaammee keessaati nooraa ce'umsaa taate bara 2017 irraati gara 2018 ce'aa jirra fakkeenyaaf kan baranaa kana. Bara Maatewos irraati bara Maarqos ce'aa irra bara kana. Egaa barri darbe kun bara rakkinaa bara yaaddoo akkuma ture barri dhufaa jiru kun immoo gaarii naaf ta'a bara gaarii gammachuu naaf ta'u jedhee namni abdiidhaan itti ce'a. Gaafa gooftaan keenya dhufus bara biyya lafaa, biyya rakkinaa, biyya boo'ichaa, biyya dhukkubaa, biyya kisaaraa kana keessaati gara biyya abdii, gara biyya gammachuutti nagaadhaan ceena waan ta'eef nooraa ce'umsaatiin kan fakkeeffamtu dhufaatii gooftaati waan taateef akkanatti abbootii kaana jiru. Karaa adda biraa tokkos amma ji'a hagayyaa kee fudhattanii yoo ilaaltan, hamilee keessa fudhattanii yoo ilaaltan, waxabajjii irraa kaasee yeroo bokkaatii, yeroo diilallaatii, yeroo dhoqqeedhaa, yeroo nama cannaquudha. Amma kun hundumtuu gaa fulbaanaa kaasee immoo birraatu bari'a. Waan hundumtuudha abdii namatti hora. Akkuma ta'e barri boo'ichaa, barri dhukkubaa, laaqitti, dhiphinatti, qorratti fakkaatu sun darbee gaafa gooftaan keenya dhufu gammachuu bara baraatti, ifa bara baraatti, jireenya gammachuu bara baraatti kan seennu waan ta'eef fakkeenya dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos taate qaammeen akkasittiin abbootiin keenya kaa'anii jiru. Karaa adda biraa ji'a qaammee kun kanatti yaadatamtu Yoodiit Gudiit kan jedhamtu. Yoodiit kan jedhamtu dhiifama. Yoodiit Gudiit hin taane Yoodiit kan jedhamtu. Seenaan ishee kitaaba qulqulluu keessatti barraa'ee kan jiru. Guyyaa 5 kana keessa jabaattee tsoomtee kadhachuudhaan roorroo karaa mootii biyya Baabiloon Naabukodonosor kan itti dhufe sana morma itti gaafatamaa oraanaa Hoolifoorni sana kuttee injifannoo isaan badhaafteetti. Kanaafis yaadannoo kanaaf jecha hin tsoomamas. Tsoomiin kun garuu akkuma tsoomii godaansa giiftii keenya dubaroo Maariyaamiidhaaf fedhaan tsoomama malee dirqamamuu hin qabu. Kanaafuu hin tsoomamas jechaadha. Karaa adda biraa egaa keessumaa keessatti bara kana immoo qaammeen kun seenaa addaa qabattee dhiyaattee jirti. Bara 2017 qaammee gaafa lamaa kana seenaa addaan akka godhamu, taateen addaadhaa akka godhamu hayyoonni mana kiristiyaanaadhaa dhugaadhumatti jala muranii
dubbachaatu jiru. Mee isa kanammoo beektu laata? Kanammoo isinittin hima. Innis Dr. Rodaas Taaddasaa kan jedhamu. Baay'ee hayyuun mana kiristaanaa keenyaadha. Qaammee gaafa lamaa galgala keessaa sa'aatii 12 irraa kaasee sa'aatii 12:28 irraa kaasee taateen addeessa yookaan ji'a irratti hin taa'a. Hin dukkanoofti dibizbiz jetti jedhee kaa'ee jira. Sa'aatii 1:27 irraa kaasee immoo qaami gar-tokko ishee immoo inni sila akka dukkanaa'u ta'e irraa badee dhiiga uffatti. Sa'aatii 2 walakkaa irraa kaasee immoo guutummaatti dhiiga uffattee argamti jedhe. Kunis kan inni ta'u immoo hanga sa'aatii 3:52tti dhiiga uffattee argamti jedhee jala muree dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf namoonni Itoophiyaa taatan hundi keessan sa'aatii 12:28 irraa kaastanii alatti gadi baatanii ilaaluu dandeessu. Sa'aatii 1:27 irraa kaasee immoo gar-tokkeen ishee dhiiga uffata. 2 walakkaa irraa kaasee hanga 3:52tti garuu guutummaatti dhiiga uffattee argamte arguudhaaf jirtu jedhe. Egaa kun kan inni taateen kun kan inni argamuu danda'u akka biyya Itoophiyaatti guutummaatti. Addunyaarraa immoo warri biyya ba'aarra jiran Awurooppaan, Eeshiyaan, warri Hindi Uqyaanosiitti dhiyaatan Awustiraaliyaan isaan kun immoo arguu danda'u jedhee jira jechaan. Egaa waa'ee isa kanaa hayyuun kun kanaan dura kitaaba Androomeedaa jedhamu fuula 193 irratti waan akkasii kun akka inni ta'uudhaaf jiru duraan dursee dubbatee jira jechaan. Kanaafuu Phaagumeen baranaa yookaan Qaammeen baranaa immoo seenaa akkasii qabattee jirti. Mee asirratti garuu maaliif ta'a laata kun? Maaliif ta'a? Maaliif dhiiga uffatti? Waa'ee kanaa wanti caafame jira laata? Isa kana immoo caqasan sinii kennaa. Caqasa kanarraa dubbisaan siniin jedha. Matsaafa Raajii Isaayaas boqonnaa 13:10, tokkoffaa Matsaafa Maqaabiyaan boqonnaa 13:5 kaasee, mul'ata hojii ergamootaa boqonnaa 2:20, mul'ata Yohaannis boqonnaa 6:12 irraatii arguu dandeessu. Yaa jarana guyyaa gooftaan utuun dhufiin fuula dura sochiin lafaa hin ta'a, biiftuun ifa ishee dhowwatti, addeessi dhiiga uffatti jedhee sagaleen kun raaja. Egaa yaa maatiiwwan Waaqayyo keenya amma bifa garaagaraan nu barsiisaa jira, nutti himaa jira. Egaa kun maaliif ennaa jettanii guyyaan dhufaatii isaatii akka ga'e akka namni hubatu, akka namni qalbii jijjiirratu, wangeelatti kana manuu dadhabee mataa jabaate illee taatee samii irratti ta'u kana matsaafa wajjin ol bira qabamee karaa saayinsii addunyaalee deeggaramee kan namatti himamaa jiru kana namni dhagaa'ee akka qalbii jiraatuuf jecha kun ta'aa jira. Egaa Waaqayyo abbaan keenya bara dhufaa jiru kana bara nagaa, bara gammachuu, bara milkii nuuf taasisu. Egaa waan hundumaa ni dabarsa Waaqayyo. Bara boo'ichaa hin dabarsa, bara gaddaa hin dabarsa, bara nagaa dhabuu hin dabarsa, bara dhukkubaa hin dabarsa, bara dhabiinsaa hin dabarsa. Egaa bara 2017 kana faana rakkoo, yaaddoo, yaaddessaa nurra jiru, nurra ture hundaa gooftaan nurraa dabarsee bara haaraa dhufaa jiru kana immoo bara nagaa, bara gammachuu, bara isaa wajjin jiraannee eebba isaatiin jiraannu qophoofnee wayyaa keenya miiccannee qulqulluu foon isaaf dhiiga isaa nyaannee jireenya bara baraa dhaaluuf mirga isaa dhaaluuf nama qophaa'u Waaqayyo nu haa taasisu. Egaa bara Maarqos dhufaa jiru kana Waaqayyo ammas bara milkii nuuf haa taasisu. Sadhageenya lapheetti nuuf haa qabsiisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.